السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم توتا في دا وتوتا كنا جرجرتو سنين جتا رب رانك جايبا كبار يسلو في برانك لسما نجوم كسن لولو يا رب رانك جا كم ولي لالو تا مجات كرة برانك جايبا دلو قفين ديما برانك يعني مالك تاي ولي لالا هم رماتت نورين تراي سنين جدا شير لايك سبسكرايب وشو هندقتنا أما رتب بالبلا برانك بومبي دوسو ولومان كلالو تا يرتب البلاجرة إلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نقامي جر قلت ربي أتي كليليمي كليليمي أتي إيه كليليمي أتي jechuun ati kaliilima namatti lakkoofsan kee namannaa kenne beektaa? Kanaaf ati dhugaa kaliilimaa mi garuu? Jechuun ati nan beektu asumarraa wal barraa kanaaf ani Muhammadin jedhama jechuun ani biyyumatti keessa jirtu maa nagaa taanaan usii bilbilee mire sin beeku jechuun waan adda addaa rakkoo wayii jechuun ka shamaraa daraa ittiin jirtaa kan kedha geettanii lakkoofsa nama hin kenne sababa san ibsitti bilbilee beektaa? Kanaaf ijoollee shamaraa si jaaladha jetteeni mallaqa argitee dura jalqaba suuraa ergisiisteen boodatti erga suuraa harkaan gattee tiniin jette mallaqa yeroo dheeraadhaaf mallaqa waggaa tokko oliif mallaqa ergisiisaa turte yoo ati ka mallaqa ergite taate suuraa kan kee sooshaal miidiyaa irratti gadhiisa kanaaf mallaqa ji'a mallaqa ergitteeni akkatti mallaqa irraa nyaataa tiniin jirta wanni akkanaa kun maaliif ta'a akkamitti waan akkana hojjetta ati obboleeyyan hin qabdu haadha hin qabdu ati boru ilmoo argachuudhaan deemtu dongore takka illee jirtu jechuun ani qoradheeti bar eessa akka jirtu waan ibaan isheeti jechuun suuraan kan keessa na bira jira suuraa keetillee arganii tiniin jiranii eenyu fa'aa wajjin akka galtullee takka addaan baafadheeti qoradhee akkanumaan ol keessatti hin bilbilee hubadhee waan mara addaan baafadhee raawwadhee tiniin sitti bilbilee ati maal jettee tiniin akkana dalaga maaliif namni argitee jechuun haadha dubartii haati tante argitee dubartiirra dhalatte namni haadha qabu obboleeyyan teetirratti waan akkanaa dalaguun rabbi fina biratti illee argitee waan fudhatama hin qabne ati maal jettee tiniin yoo ati mallaqa waggaa tokko oli akkanatti argisiistee irraa nyaachuun kan kee rabbu mallee sodaatu xiqqoo ati dalagaa ofiin dalaytu maal jettee humna sitti ittiin nyaatta rabbi ni sodaatu isii qofaa miti bari yoona ijoolleen ibaa akka foormichiina dhagaa jirutti isii qofa osoo hin taane ta'e ballee taate irraa nyaataa jirtu taate akkana godhaa jirtu hisaaban qabdu si dhagaa jira. Asirra osoo hin taane obboleessa kiyya biyyarraa jechuudha biyyarraa hin dhagaa si dhagaa jira si dhagaa jira si dhagaa jira bar amma sababa laal jechuun amma dhugaa dubbattee tiniin jirtaa iyyuu maaliif dura biyya ture dhiyootana aga biyyarraa dhufee tiniin jira ijja shan moojaa ga'ee tiniin jira wanni sababni dhufeef illee sababa kiyya achi ka'ee tiniin dhufee ani immoo mana hojiitii bahinaan jedha mana hojiitii bahuu didee
kanaaf inni na fuudhuun barbaanne dhalaa ibaa qabaa biyyatti dhalaa ibaa fuudhetiniin dhufe jedhani kanaaf argitee mallaquma kiyya nyaachuuf hin barbaade yoo ati immoo argitee kan mallaqa ergine taate suuraa kan gadhiisa naan jedheetiniin akkanatti na dararaatiniin jira rabbi jedhaati nama kana argitee naa gaafadhaati suuraa kiyya akka ofirraa haqu godhaa kanaaf ani jireenya kiyya balleessatiniin jira biyya namaatti umriin kiyya dhumaa jira ijaaradhee argitee bultii wajjin ijaaradheetiniin hin jiru yookaan haadha warra isaati miti waliin akkatti na dararuuf tokkollee hin jiru suuraa kiyya kan keef sooshaal miidiyaa gubbatti osoo hanga dhiifne yeroo maraa yoo jini kalaayetiin hin jedhe akkatti na sodaachisa an sababa saniif mallaqa waan dalageetiin hin jedhu waan harkaa qabu guutuu isaa sarratti ergee ofii qullaa ta'aatiin hin jira obboleeyyan kiyya na gargaaraa jetteetiin nama keessan naa bilbilte ati waan akkana akkamitti waan akkana dalayte obboleessa kiyya biyyumarraa ibar hay ati maal haasofte biyyarraa bar sababa kana dhufte adam sababa isiit biyyarraa dhufte biyyarraa kaatee biyya isiin jirtu dhufte amma kootu asitti bee jettaan mallaqa waggaa tokko ol irratti irra nyaatti sitti hiqqaate ammallee yoo ati kanan godhin akkana godha maal jechuudha akkanaa kun rabbuma sodaattu ati nam beetu gocha kan keetu ani wan maal na olchiisa beektaa gocha kan keeti wan akkanaat akkamitti nama radda laydaa ati amma karaa gabaabaa sitti maa caqasi suuraa sanis ofirraa haqi takka jedhe mallaqa isillee waan haga ammaatitti isiin sitti ergaa siniin turte takka lama jedheeti lafa kaa'eef yoo kanaa miti kiyyeettu taate rakkoo ibaa keessa akkan seenne sitti mee jiraan antaka fayyaan qabdu akkanumaan ol keessatti bilbileessitti fakkaateeti maal akka tokko hojjettu eessa akka hojjettu eessa akka hojjetaa turte amma immoo eessa akka jirtu maalirra akka jirtu eenyu fa'aa wajjin akka jirtu bakka kam akka galtu ganda kam keessa akka galtu takka takkaan addaan baafadheetiin si beeka obboleessa kiyya kanaaf yoo kanaa miti keetu taatu rakkoon tokko sirra hin geenye tarkaanfiin addaa sirratti hin fudhatamne mallaqa micattii deebisiifiti suuraa sanillee ofirraa haqi akka obboleessummaatti caqasi ana akka obboleessummaatti si kadhadha akka obboleessummaatti si gaafadhe kanaaf ammallee akka obboleessummaatti si kadhadha suuraa isii ofirraa haqeetii mallaqa nyaattee jette mallaqa isii deebisiif mallaqni isii sirratti haraama obboleessa kiyya amma jechuun ati masila dhugaa jirtoo dubbatteetiin mallaqa isii yoo deebiste yoo mallaqa kan deebisine taate sitti mee jira baran waan sirra ga'u maraafuu itti gaafatamaan si kasi beeku fi si beekuu dhabuu sannatu beeka akkamitti akkasi argadhullee nin beeka jedhe kanaaf karaa gabaabaa caqasi karaa gabaabaa laa ani jechuun akka tama jettu kana waan ibaa osoo hin taane namni beekta biyya seera jiru keessa jirta namni argitee yoo dadhabameetti hin jedhe gara seeratti illee garuu bakka sanii waliin geennu waan akkas jedhu kana jechuun an sin beeku ati nan beektu dhugaadha anis sin beeku garuu gocha kana dalagurraa dhaabbadhu yoo kan dhaabbanne taate immoo ammuma suuraa biyyattii ofirra haqii himcha ijoollee lamatti irratti bilbiltee waan zoorsiftuuf hin qabdu yoo kanaa miti keetu taate si laallayyuu mee gadhiisi suura masanuu ati yoo nama taate ati yoo dhiira taate suuraa san gadhiisi akkamitti waan akkanaa dalaydaati maal jechuu kan keeti jechuun ati namni dubartii irraa dhalate namni haadha qabu namni obboleeyyan qabu fira dhabde ati haadha dhabde haadha irraa dhalanne ati dubartii irraa dhalanne maal jettee waan akkanaa dalaydaati duniyaa tana bor biraa deemta barte sirraa nyaattan duniyaa tana bor biraa deemta arra duutaa kan keen beektu kanaaf deenii namaa nyaachuun ati dalagattee fuuraa kan kee nyaattee hin jette maashaallah dha fuuraa kan keeti rabbiin siyaasi feessu garuu humna nama ya ka isiin fuuraa namaa argitee biyya mana namaa keessatti sa'aatii 24 dhaabattee arrabsamtee jechan taane jedhaniini xiqqeessanii argitee dhukkubsattullee beeloftullee namni argitee waan kana taate hin jedhuuni
isiin obsiteetiin hin dalagatteetiin hin jettu sitti achi ergiti ati baankiidhaan mere sitti ergiti ati mallaqa isiin nyaatta teettee isii mana namaatti gubatti maal jechuudha kun maal ati waan barbaad maal loltaati maal waan barbaaddu argattee bar jechuun ati akka barbaadde itti bashannanaa jirta waan silaa barbaaddu geeffattee jirta maaltu si aarsa maal waan si aarsu hin jiru bar akkasi obboleessi kiyya asillee hin beeku atis hin beektu dhiifama garuu biraanki sirratti dalage wallahi biraankiidha dhiifama guddaa wallahi telefoona kan kee namarraa fudhee beekte kanaafi waan kana beektaa jechuun gochi ilmi namaa ijoolleen namni namarratti dalagaa jiru hin jiru yeroo ammaa kana keessatti waan akkana kana baay'ata namni sirraa barnoota hedduu argata waan jedhu itti yaade waan kana argitee dhiyeessuu danda'e kanaafi ati dhiifama naa godhi dhiifama guddaa namni sirraa immoo akka waa hubatu shakkii takka illee hin qabu. Dhiifama jechuun lakkoofsa amma akkanatti miti jedhee amma viidiyoo waraabaa jira suuta sitti maasa si bilbileettiniini kanaafi amma dhiifama naa godhi. Piraankiidha bar piraankiidha siin jedha. Wallahi piraanki maal jechuudha beektaa waan ati hin godhin goote waan ati hin jedhin jette hidhaniittiniin dhugaa fakkeessanii jechuudha sirratti dalage kanaafi akkas piraanki jechuun akkana kana kanaafi dhiifama guddaa dhiifama naa godhi. Ani Muhammadin jedhama isinirraa daqiiqaa 30 qofa isinirraa fagaadha. Ati jiraattu akkasi. Jechuun gaaf tokko si argeetiin jira ati garuu nan beektu ijoollee wayii wajjin hiriyaa kiyya tokkoon naannoo tokko dalaydanii kanaaf isa bira dhaqee achitti ol argineetiin jirra ani si beeka garuu sirriitti si beeka achirraa lakkoofsa fudhadhee mucaa sanaa kenna jennaan san isitti bilbiluu danda'eeyyu. Ayyee bakka dhiifama naa godhe dhiifama jedhiin daawwattoota. Aye hedduu galatoomne. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf akkasii isiniin jedha biraankii bombiidhoos fudhatti dalageetiin jira. Viidiyoon kun yoo isinitti toleetiin jedhe share, like, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Waan asirraa namni barnoota guddaa argata maaliif jechuun huma tayaatiin hin jiru waan qabatamaa ilmi namaa namarratti ijoolleen dhiiraa shamarratti dalagaatiin hin jirtu. Suuraa si jaalannaa si fuuna jedhanii raawwatanii suuraa argisiisanii suuraa itti argitee isii harkaan gahataniin booddee mallaqa buusi yoo mallaqa hin buusin immoo suuraa kan gadhiisanii sooshaal miidiyaa gubbaratti gadhiisanii jedhanii sababa saniin sodaachisanii isiin kabajaa ofiitiif jecha mallaqa ofii kan mana namaa keessatti gubatteetiin argatte isaanitti argitee jireenya ofii dhabaatiin hin jirti akkasii isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya warri waan akkana dalaganillee waan kanarraa argitanii akka dhaabbattanii isiniin jedha hamma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.